Bitootessa 25,2026 oduu yeroo kana isin biraan geenya. Biyyootni gammadoo addunyaa kanaa kan bara 2026 ifoome. Sadarkaa biyyoota gammadoo sanaa waggaa waggaan kan baasu dhaabbata Gallup Oxford Wellbeing Research Center and the UN Sustainable Development Solution Network jedhamudha. Qorannoon biyyoota 140 keessatti geggeesseen sadarkaa sana baaseera. Sadarkaan sun haala jireenya lammiilee biyyoota waggoota sadan walitti aananii qorachuun kan dhiyaate yoo ta'u, GDP yookaan oomisha waliigalaa biyyoota deeggarsa hawaasummaa, umurii jiraatan, bilisummaa lammiileen qaban jedhamu, arjummaa fi haala malaammaltummaa bu'uureffachuun qoratame. Waggoota walitti aanan lamaaf biyyootni afaan Ingilizii dubbatan sadarkaa tokkoffaa haga 10ffaa keessa hin seenne. Gabaasni biyyoota gammadoo bara 2026 miirri hawaasaa jiraattota oolmaa isaanii bultii biyyoota Noordikii hanga Koostaariikaatti guyyuu maal akka fakkaatu mul'isa. Biyyoonni Noordikii gabaasa 2026tiin sadarkaa biyyoota gammadoo addunyaa waggoota hedduuf dhuunfachuu itti fufanis gabaasichi waan addaa fi haaraa tokkos qaba. Waggoota 14 booda yeroo jalqabaatiif biyyi Laatiin Ameerikaa tokko biyyoota gammadoo baranaa 5 jalqabaa keessa seente. Awustiraaliyaa 15ffaa, US 23ffaa, Kaanaadaa 25ffaa fi UK 29ffaarra jiru. Biyyootni gammadoo addunyaa kanaa kan bara kanaa haga 1 haga 10 tarreeffamaniiru. Finland, Iceland, Denmark, Koostaariikaa, Sweden, Norway, Netherland, Israel, Luxembourg fi Switzerlandidha. Sadarkaa bara kana biyyoota gammadoo addunyaa baay'ee kanaan Itoophiyaan biyyoota 147 madaalaman keessaa 135ffaa irratti argamti. Mooreeshiyees 78ffaa qabachuun biyyoota Afrikaa keessaa kan dursitu yoo ta'u, Liibiyaa, Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa fi Moozaambiik waliin Afrikaarraa biyyoota 5 dursan ta'u. Oduu keenya ittaanu Tigraayitti sababa beelaan lubbuun lammiilee darbaa jiraachuun dhaga'ame. Waggoota 3 darbanitti naannoo Tigraayitti buqqaatonni 1,300 ol sababa beelaa fi hanqina tajaajila fayyaan buufata buqqaatotaa keessatti du'uu isaanii qondaalli naannichaa tokko miidiyaa Ajaans Firaans Pireesiif himan. Daayirektarri biiroo dhimma hawaasummaa Tigraay obbo Gabrasillaasee Taarraqaa dhiyeessiin deeggarsa namoomaa xiqqaachaa dhufuun isaa haalicha caalaatti yaaddessaa taasisaa jiraachuu akeekkachiisaniiru. Daayirektarichi haalichi ammallee daran hammaachaa jira jechuun deeggarsi mootummaa federaalaarraas ta'e dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa irraa dhufu garmalee irrachuusaa eeran. Buufataalee baay'ee miidhaman keessaa tokko namoota 150 kan keessummeessu yoo ta'u, kaanis balaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu dabalanii ibsaniiru. Haalli sukkanneessaan sun kan mul'ate dararaa kaaba Itoophiyaatti deebi'ee hammaachaa jiruun walqabateeti jedhan daayirektarichi. Daaltonni federaalaa abuutiin Eertiraa waliin qunnamtii qabaa jedhanii himachuu isaaniif daangaa biyyoota lamaanii irratti loltoonni bobbaafamuun yaaddoo biraa uumeera. Komishinii olaanaan mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Voolkar Turkii qaamni hunduu utuu yeroon hin darbin tasgabbii akka uuman waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasni Addis Istaandaard dhiyeenyatti baase akka mirkaneessutti haalli lafa jiru wal fakkaataadha. Akka gabaasa sanaatti ragaa bitootessa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee jiruun buufata Heetsaa keessatti waxabajji 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee yoo xiqqaate namoonni 333 beelaaf sababa hanqina qorichaan du'aniiru. Gama biraatiin Adwaa keessatti baatii fulbaanaa bara 2018 irraa eegalee namoonni 125 du'uun isaanii ibsameera. Qindeessitoonni buufataalee fi buqqaatonni gargaarsi hirrachuu fi guyyaa guyyaan namoonni haaraan qe'ee isaanii irraa buqqa'an dhufuun rakkoo kana hammeessaa jira jedhu. Namoonni sababa gargaarsa dhabaniif komachaa jiru. Namoonni du'an illee jiru jechuun qindeessaan giddugala IDP Abraa Mabrahaatoo himaniiru. Maatiiwwan Tigraay dhiyaarraa buqqa'anii buufata Hisaat keessa jiran miidiyaa naannichaaf akka ibsanitti hanqinni nyaataa fi qorichaa du'a namootaaf sababa ta'eera jedhan. Deeggarsi isaaniif kennamu qubsaa kan taanee fi midhaan kiiloo 15 darbee kan kennamuu fi fedhii wantoota bu'uuraa jireenyaa akka hin guunne dubbataniiru. Buqqaatonni dabalataan akka jedhanitti midhaan sana daaksifachuuf kaffaltii biroof jecha walakkaa midhaan sanaa gurguruuf ni dirqamu. Akkasumas gosti midhaan gargaarsaa kennamuu sun ijoollee maanguddootaa fi dhukkubsattootaaf soorachuuf kan ulfaatu ta'uu irra deddeebi'anii ibsaa turaniiru. Humni finciltoota Sudaan magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu dhuunfadheeraa jedhe. Humni finciltoota Sudaan Rapid Support Force Sudaan RSF magaalota Tarsimoo Kumruuk naannoo Blue Nile keessatti argamtu kan gama naannoo Benishaangul Gumuziin ollaa taate lola cimaa humna waraanaa mootummaa Sudaan SAF waliin geggeesseen booda to'achuu ibse. Tajaajilli oduu Chaayinaa Shinwaan RSF ibsa baaseen humnoonni isaa sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa SPLMN waliin ta'uun lola cimaa jedhee ibsee booda Kumruukii fi naannoo ishee to'achuu gabaaseera.
Gareen sun loltoonni mootummaa 400 ol ajjeefamuu fi hedduun booji'amuu akkasumas loltootaa fi taankii hedduu harkatti galfachuu himeera. Haa ta'u malee humni waraana Sudaan SAF haga ammaatti yaada ifaa hin kennine. Magaalaa Kumruk daangaa Itoophiyaa irratti kan argamtu kiroodarii tarsimoo naannoo Bluu Naayilii fi Sinaar walitti hidhuun akkasumas bu'uuraalee misoomaa murteessoo kanneen akka hidha Al-Roseyrs waliin walqabatuu fi iddoo murteessaa ta'uun beekamti. Tajaajilli oduu Chaayinaa Xinhua akka gabaasetti ammoo to'annoon magaalittii jijjiiramoota humna waraanaa naannichaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Akkasumas sochii daangaa qaxxaamuraa irratti rakkoo uumuu akka malus ibseera. Jiraattonni naannichaa walitti bu'iinsa, dho'iinsaa fi dhukaasa cimaatiin mallatteeffame keessa turuu isaanii himanii tajaajilli bu'uuraa hedduun addaan cituu fi namoonni nagaa gariin baqachuu kaan ammoo mana keessa turuu isaanii ibsaniiru. Guyyoota darban keessa lolli cimee akka turee fi to'annoon naannichaa RSF fi humna mootummaa gidduutti yeroo gara yerootti jijjiiramaa turuunis gabaafameera. Walitti bu'iinsi amma jiru kun waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti dabalaa dhufe waliin walqabatee ilaalamaa jira. Qondaaltonni mootummaa Sudaan dhiyeenya kana Itoophiyaan RSF fi michoota ishee deeggaruu fi haala mijeessuun himataniiru. Itoophiyaan garuu himannaa sanaaf haga ammaatti deebii hin laanne. Gabaasni Sudaan Tribune dabalataan akka mul'isutti qondaaltonni mootummaa Sudaan tokko humnoota RSF fi SPLMN haleellaa Kumruk irratti raawwatan karaa naannoo Itoophiyaa seenuun geggeessuu isaanii ibseera. Himannaan sun duraanis gabaasa Rootarsii fi Aljeeziraa irratti bahe waliin walqabatee kan dhufe yoo ta'u, Itoophiyaan naannoo daangaa keessatti hojii leenjii fi deeggarsa waraanaa haala mijeessuu ishee irratti gaaffii kaaseera. Gama biraatiin humni waraanaa Sudaan SAF torbanoota darban keessatti hojii waraanaa garaagaraa Bluu Naayil, Kordifaanii fi Daarfur keessatti geggeessuun konkolaattotaa fi meeshaalee RSF hedduu barbadeessuu isaa ibseera. Haalli nageenyaa naannoo Bluu Naayil keessatti hammaachaa kan jiru yoo ta'u, lolli fuula hedduu irratti itti fufuun baqattoonni siivilii fi rakkoo gargaarsa namoomaa daran hammeessuu mala jechuun xiinxaltoonni akeekkachiisaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Mohamed Salah fi Liverpool gargar ba'uuf deemu. Urjiin kubbaa miilaa biyya Egypt Mohamed Salaan xumura dorgommii bara kanaatti kilaba Merseyside Liverpool gadi lakkisuu isaa ifa godheera. Taphataan ganna 33 Mohamed Salaan waggoota 9f Liverpool tajaajileera. Walakkaa bara dorgommii sanaatti leenjisaa Arne Slot waliin garaagarummaan yaada uumamuun ammoo addaan ba'iinsa isaatiif sababa ta'eera jedhu xiinxaltoonni ispoortii tokko. Hanga bara 2027tti waliigaltee qabaatus barri dorgommii 2025-26 yoo xumuratu gargar ba'uuf kilabicha waliin waliigaleera. Saalaan waggoota 9 darban keessatti geeba Piriimeer Liigii 2, geeba Shaampiyoons Liigii 1 fi walumaa galatti badhaasota gurguddoo 8 argateera.